gorsaa moo qalbiidhaan? Maaliidhaan deebisuu amala moo kenna? Qalbii moo gorsarraa argatuu hubanna? Wajjiniin dhalatu tureetu argama? Bilchina umuriitii moo kan daa'imummaa? Dhiyeessaa dhufaa qalbiin waan ofii quuqamu, kan ormaa fi gurra kan ofiif waadamu, kiyya kan jedhaniif aarsaa lubbuu baasuun, icciitii ofiitis ofumatti tasaasuun. Gorsaan argama moo Rabbiin namaaf laataa? Maallaqaan dhufa moo kennaa dabalataa? Bitamaniitu moo gara laafinaa fi qabeenya fi ormatti amanuun maaliifi? Qabeenya fi jechuun beellada moo mukaa? Qabeenya fi jechuun mataadha moo lukaa? Qabeenya fi jechuun lafa moo midhaanii? Qabeenya fi jechuun kan hundaan addaani. Qabeenyi lubbuudha, lubbuun eenyummaadha. Qabeenyi kennaadha, kennaan uumamadha. Qabeenyi nagaadha, mirga namummaati. Qabeenyi fayyaadha, guutummaa qaamaati. Maarree anaaf isheen asirratti wal'amne, mul'achuu kan walii hubachuu dadhabne. Isheen na shakkite, anis isheen shakke, waliin imaluurra filanne gartokkee. Qabeenya dirqamaan saamamne caalatti kan isheen laattetu dhukkubonnee kooti. Garraamummaan ishee natti mul'atuyyuu sababa dhokataa hin barre ammayyuu. Waan isheen arjoomteef garraamii taateetii moo faayidaa har'aa irra caalchiteetii? Icciitii ishii ormaaf kan laatteef sababni faayidaadhaaf immoo goyoomsaaf jechuuni. Egaa maal jedhure kan kiyyaaf kan ishee wajjiniin guddadheen wallaalee amala ishee. Dhokattuudha jechuuf ormootaaf iftuudha, iftuudha jechuufis anaaf dhokattuudha. Qabeenyi uumamaa kan na barbaachisu, kan soorata qalbii qaama koo gabbisu, wanti isheen dhoskite alagaan fudhate, akka kan ofiittis bittaaf na gaafate. Inni ormi irratti ijaarrate mana dhugaa dubbachuudhaaf qabeenya koosan kan inni argate dadhabbii maleedha, kan dabarsee laate ana miti isheedha. Nama osoo qabu kajeelu na goote, ani qullaan deeme isheetu uffate. Ta'us qabeenyichi kun kan waliinii ture, isheetu na dide karaa irraa gore. Kan kiyyaaf kan ishee jaarsi nuuf haa laalu, dhugaanu lamaanis waliin haa madaalu. Anis nan himadha kan ishee isaa dhaga'u, osoon dubbatadhe yeroo nuun hanga'u. Akkasuma egaa al baay'ee namoonni garaadhaaf kan laatan qabeenya waliin qaama ofii irratti orma caalchifatu, dhalootaaf kaa'uta maallaqa jaalatu. Seenaan kun kan kiyyaaf kan ishee qofaa miti, kan lammii koo hundaa saba Oromooti. Warri akka ishee boruuf hin yaadani. Roskaa gurgurachuun qabeenya fixani, roskaan gurgurachuun qabeenya fixani. Tarii eenyu ta'a namni garaa tokko kan anaaf deebisu dhugaaf qabeenya koo? Ani dhugaan dhabe, harmeen ilmoo dhabde, dabqi harmeen hafin wanti isheen dadhabde. Tarii eenyu ta'a namni garaa tokko kan anaaf deebisu dhugaaf qabeenya koo? Ani dhugaan dhabe, harmeen ilmoo dhabde, dabqi harmeen hafin wanti isheen dadhabde. Yoo namni na gargaartan ofii keessan laadhaa. Qabeenyi Oromoo hin gurguratina, har'a jiraachuudhaaf lubbuu hin laatina. Kuni dhaamsa kooti yoo naaf dhaga'ame, warra quuqqaa qabuuf kunoo isiniif dhaame. Galaa lammii boruu har'a teessee nyaatiin, dhugaaf du'i malee seenaa gadheellaatiin. Yoo isinitti toleef sabiskiraayib godhaa. Galatooma.